raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromootiin saatalaayitiidhaan tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkuma baratame qophiilee keenya torban dabran tamsaasaman keessaa kanarra deebinee dhageessisuudhaaf qopheessine qabadhee dhiyaadheen jira. Kan sin keessumsiisan namoo daandiiti aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Gara qophii keenya duraatti dabaru. Amaaraa Shawaa Kaabaa gidduu jiru haalaan sirreessamuu dhabuun rakkoo nageenyaaf sababaa ta'aa jira jechuun dubbatu jiraattonni. Keessumaa jiraattonni aanaa Boosatiif Fantaallee lafti isaanii seera ala weeraramaa akka jiruu fi nageenya naannoo sanaa jeeqaa akka jirutti dubbatu. Bulchiinsi godinaa Shawaa Bahaa akkasumas bulchiinsi godinaa Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa dhimma kanarratti deebii kennan dabalatee galmoo daawwittuu Adaamarraa wixata dabre gabaase irra deebinee dhageenya. Waaqayyo jaatoo jiraata aanaa Boosati akka Waaqoo jedhutti jiraattonni aanichaa keessumaa gandoota naannoo Amaaraa daangessan daangaan isaanii sirriitti waan hin kaayamnee fi rakkoon nageenyaa ulfaataa deemaa jira jedha. Naannoo kana jiran Boosati Kaabaa warra mootummaa naannoo Amaaraa daangessaa kanarraa kan ka'e naannoo kanatti rakkinni jira babal'ifannaa lafaa karaa sanaan lafa qabachuu jira. Kana wal qabatee waan jiraattota naannoo sanii wajjin yeroo hunda ni jira ammallee iddoo kana wanni jiru santuu babal'atee baay'ee rakkisaadha haalli jiru. Aanaa Boosat keessaa gandoota kam keessatti wanti kun bal'inaan kan inni mul'ataa jiru? Aanaa Boosat keessaa ganda Bocataati kallattii sanaan kan jiru. Keessaa'uu rakkoon kun ganda Bocataa fi gandi Dhaddachaa naannoo kanaan ni daangessaa. Keessaa'uu gandi Dhaddachaa gandoota kanaan kallattii gandoota kanaan jiru. Inni lafoota hedduu ta'e